خم يدسي انت الوبو فكاتولا سيفان اوكي سيفان انت الفينا نورو اتسنا للا فينان ورو ايه جرى خان نجات أجينا في وجدته جرى خان نجات وكا راجو نتوركين كابي جرا يوسي باس نتوركين ديم يا مشا نتوركي خي أكوان كابينا فكاتا أكما قرتو قام كياني جرى خان لمي ولد كان بفاتي Sadii filate tokko jala badde? لما فلاتي لما فلاتي لمين كيسا غانا اسم فلاتم تام غانا اسم جنجريش Okay. Yoo ani ishee walii galee qofaan utaane yoo ta'u. Warra live goolii dhawu follow gochuun dagatan achumara togoonni live goolii onnee gattu follow godha akkam nagaa. Nagaa gallisaa rabbii. Baga carraa kanaan sigee marsaa lammaffaa baga dabarte marsaa duraarratti baga dabarte marsaa sadii jira tapha kanaan siima sadii jira. Marsaan itti aantu tan janjana irratti shillimaata qabdii sun kannaa hedduu qabdii jechuudha. Eebanne isarratti gobaziidhaan. Okay. Marsaa kana irratti yaalee barsu. Anama gaafii si gaafadhaa. sirriitti gooliya أفنان Jaarsi kee. Jaarsi kee. Yoo inni boo'u jiraate akkamitti boo'icha wajjin? Wanti yoo naqiime na kuffisa yoo inni isa nama aarsa maaliin godha aqiimuun qaba moo fakkeessuun? Fakkeessuu ni qabda. Fakkeessuun hin danda'a? Okay. Jaarsi kiyya yoo inni boo'e. Kaadidus qabadhaa jedhama. Yaa annu waliin hin boo'u akka inni hin boonye waan isa gammachiisu hin godhaaf. Waan biraa. Akka inni boo'uuf hin eeyyamu. Erga na fuudhe kaasee hanga duutti gammachuudhaan jiraataa naa waliin. Okay. Boo'ichi hin jiru kolfama. Inni nama asirratti wanni godheeti itti kaatame loolii nu garsiisi. Jaarsi kee nama asirratti chik godheeti itti kaata. Loolii nu garsiisi. Bilbilaan jana moo Akkanumatti waa bira godhe? akkanumatti odoo nan jiru akkamiin irratti maal reetteetu? Wantichi I don't know. Yaa yoo inni anarratti jaallate dhugaa dubbachuudhaaf yoo inni tooree Loolii garsiisanii gaafa dhufnaan diddee looluu ni jetteemi. yaa ani sitti maan jira kaan lolu yoo lolee moor sadaffaa arfaffanaa fidee dhufa bartee guuree fida. Kanaaf an jaalalaan isani dura balleessee dhiifama godheen akka inni lammaffan baanee jaalalaan hin qabadha jechuudha. Ittiin hin lolu. Okay. Feenaan amma qophaa'e. Akka inni hin taane. Okay. Galatoon. Carraa gaarii si hawwa. Feenaan akkam nagaa as ba'e carraa bakka nagaan dhufte obbolee as ba'e. بقى نجار نريده Yoo inni si filate maaltu sitti dhaga'ama? يوني نفلته قامتو Gammachuu akkam? Amma akkami si filate ree asuma? نجمتي سري إسار كتشودف Okay. Asii qimee akkatti viidiyoo hundeessini. Mee takka naa qofli yoo siin jiru jaarsa kee. Akka tokko qofal. Sirriitti qofle. Ganta ka qofaltaa. كلفيت زرار Mee qofliif. Banne. Maal akkamish jechuun. Akka laaqda isaa qofleen bashoo akka aannan dhabdee aannan duraa fuudhanii tokkotti qofate. Okay. Isin lameenuu carraa gaarii isin hawwa bileetitti jedha geesse. ibsaamee qaama guutuu barsiisanii akkan gam kan akkan. Maaltu qaama guutuun nageen obboleessa kiyya. Seerri mana kiyyatti aan asumaa waliin nama dhaalchisa. Gaabba. Oo lubbumaa oli. Marmumaa. Oo ayyee ayyee.
Jechuun gaarii ayya. Amma eenyu si wayya jira kana keessa? Eessa jiran isaan Kan kokkoo gaafiitu waan gaafatte? Bakka jiranis filadhu. Musiituma filadhu. Eegasin si gaafadha. Amma kanin raajaa qabu katti wajjin dorgomtuun barbaadan malee obboleessa kan ifaa. Namni akkeessa nama 170 follow si godhe. Siifan jedhanii warru. Waanaaf fuudhamoo isinii fuudhu. Siifan ayyaa taatumi. Wayyoo allafadhaa beetu. namni nama gaarii tokko fuula ilaale beeka. Kanaaf si filataa Oromoon si jaallata bartee. Isin jaallata Oromoo Wayyoo. hundi keessanii. Galatooma. Siifan jedhanii ayyaa. Siifan haa taatu wayi. Feenaan ni filatta ishee. Mataan ajjeesaa. Feenaan ni filatta. Gabbutee hin deemini ajjala share copy link godhi ni filattaati. Maaliif namni lammaffaa beeni. Ifan Siraaj. Ifan Siraaj. Sagalee kiyya jira ibsa. Jira. Baay'ee. Okay. Kan amma nutti damee ol beekuni haadha sinqeetii murtii kaniti gaafii gaafatti akkasi beekaa ni beektanii namni mana kanaaf haaraa hin ta'in jeetii yaada haa ta'u garuu Siifan Siraajii fi Kiyyaa Hussein wal filatanii jiranii artistii nuti argamaa raajuunis ol harkifnaa yoo janjanaan keessan parsantii 100 cufee wallee bareedduu isinii baha isinii foollifamaa shaashambaa jettan kanatti aansuudhaan immoo Siifan Siraaj dhalattuu eessaati? Jimma. Jimma. Eessa jiraatta? Yoo na didee gaafii isaa keessatti iddoo inni filate miti ani. Nayi. Diduun danda'u mi ammaan booda? Gaafii dabree barama janjanaa qofa sila fikir bichaa namni taa'u. Okay. Ani biyya Niizerlaandiin jiraadha. Niizerlaand. Awuroopaatti Niizerlaand. Hordoftoota keenya seera waan ta'eef si gaafachuun dirqama waan ta'eef wallaalleetii miti okay Siifan. No, nan qabu. Seera mana keetiin nan kabaja. Kiyyaa Hussein Baaleerraa Siifan Siraaj Jimmaarraa kan isaan irratti taphachuu yaalan immoo Niizerlaandii fi Keenyaaf taphatanii mee warri Jimmaa fi warri Baalee jaalala akkamiin wajji haasawaa jaalala ni beekanii yoo Baalee Jimma walitti finnee bultiin tun ni taati moo hin taatu ni diigamti moo hin diigamu uummanni kun wajjin bulu haasawa isaanirraa waan hubattan qabdan kun carraa keessanii walitti isin gadhiifnaa okay jalqaba irratti Baalee filate waan ta'eef Kiyyaa dawwaliif siifanii dawwaliitii cabsadhu. Wayyee. Jana. Jana. Akka ajaa'ibaatti malee. Hello Siifiyee. Wayyee bareeda akkoo. Akkamiin gaafa fayyaadhaa jirtaa? Jirtaati. Nagaadhaan galta rabbi. Dutiyaa. Wayyee sabboonaa Kiyyaa. Na jalaa badde kaa. Ati bar ruuzitii yaa bar. Bara ati ruuzatii yaa bar. Tumochi kina Kiyyaa bannaan. Wal malee jiraachuu hin dandeenye. Ayyee chaayitiyya. Boontuutiyya. Qashxiitiyya. Buddeenatiyya. Marqatiyya. Jana akka kan Oromootti na jala ishee Oromoo qulqulluu. Maaluma si haa ta'ume? Akkamiin siin jedhaa akkoo bareedaa Kiyya. Baay'ee bareeda kalarii bareedaa isaa qabdaa. Sagaleen kee bareedaa. Sabboonummaa qabdaa. Hedduu nama hawwatu. Namni marti namas hawwudha. Galatoo marqatiyya. Buddeenatiyya Garuu galatoo. nama hunda keessaa akkamitti na filatte? Baay'ee waan bareedduuf ammas amalli kan kee waan natti tolee fi dubbiin kee waan natti toleef si filadhe. Hedduu galatu. Anillee si ilaalee hedduu nama qas jettee haasoftudha. An dhiirota ragaagaa waan jaalladhu na filachuu keetiif hedduu gammadeef. Galatoomi buddeenatiyya galatoomi baay'ee si jaalladhaa baay'ee si kabajaa. Mee yuggaa si fuudhe maal naa taate minaayi? Maal naa taatume? Yeroo wal fuudhan maal naa taataa osoo hin taane waliif ta'uudha. Araafatti tokko taanee jiraachuudha.
wal fuunee jennaan tokkodha nuti qaama keenyatti adda malee anaaf nama tokko taanee jechuudha. Kanaaf wanti an ta'u martiyyuu wanti an godhu martiyyuu siifidha. So, an si gammachiisuufi kan hin jiraadhu yoomiyyuu. Thank you so much galatoomba. Baay'ee si jaaladha. Baay'ee si kabaja. Wanta addunyaa tanarra jiru hunda siifan ta'a. Haga lubbuun tiyyaan jiru jechuu barbaade qashtii tiyya. Hedduu galatoom. Anillee akkasuma. Akkana jedhee. Kaarruudha baay'ee. Kaarruu bareedaa isaan qabu. Kaarruu Kaarruu jaallataa? daa'imni keenyas amma yoo dhalate bara akkasii kaarruu qabachuudha. Akkana jedhee boqota laa. Gurraattii wayiin qabaatee waa bareedduu siin qabaatee baay'ee. Anillee niin qabata. Qeebanne kalarii ajaa'ibaa ishii daa'imni nurraa dhalatu. Maammadii keenya gaafa dhalate akkuma kiyyaaf kan keetitti bareedaa jechuudha. Asiin dhooqa qaba, kaarruu qaba, akka kiyyaaf keetii bareedaa, sabboonummaas. Sabboonaaf ijoolleen keenya jalqabaa maqaa isaa maal jennee moggaafanna gaafa argan. Maammati. An filachuu hin danda'u? Yoo dubra taate ni filatte, yoo dhiira taate immoo maammati. Yoo durba taate ati moggaas yoo dhiira ta'e garuu waan filatee gaarii. Okay, sadiin daa baay'ee. Sadii da'uu hawwitiidha. Dhiira filattaa? Sadiin da'an eddeechi durba tokkoo fi dhiira lama da'a. So an dhiira tokko ittiin moggaasa ati lama situ moggaasa. Ati abbaa manaa waan taateef jara lamaan situ moggaasa jechuudha. Dhiira tokkocha dubartii lamaan nama moggaasa miti? Dubartii tokkoffaan yoo dubartii taate faaxiyyee. Lammaffaan ammoo kadijjiyee. Yoo dhiira taate ammoo simba miti? Sadiin siidaa dhiira tokkoon aceetti moggaafadha. Acee waan jaalladhu. Ni ta'a bareeda. Ibsaa waan hin geenneesi. Akka Bonaa jaraa yoo ta'e